ijoollee Oromoo nagaan waaqayyo bakka mana jirtan kalatti hundumaan isiniif haa ta'u ergaan kun kan ilaallatu ijoollee mana madaamii nama lama taate hojjettuu fi dhiirotan Dubaayin keessatti dhiifamni ta'e jettan ijoollee mana kontiraataatti yaasaa jirtan isin qofaa ilaallata. Atuu yoo sagalee kana si bira ga'ee akka carraa sheerituun go'in biran darbitu yoo aggeeffatti jechuudha. Walakkaa sa'aatiin dura Abudaabiitii kaasee alleen ittiin tala balleessuu fi ofiis gadalii seenee ishees gadalii sheensisi. Hiriyaa isheetti osoo hin himin uffata kiisitti kuisus baala lamatti naqattee balbal dura keesse jara laallachuu deemte. Hiriyaan ishee shakkitee gaaf kiisii sana akkana gootee laaltu uffata intalaa keessa jira aartee haxxee jaratti himte. Namittiin immoo namicha isheetti bilbiltee namichi ishee poolisiyaa namichi fuuldura taa'ee gurbaachi as ilaalaa gurbaan immoo bilbila keessa taa'ee amma isheen uftuttu bilbila goroggoon. Biyya keenya keessa waan jiru sitti fakkaataayi. Mana abbaa kee fuuldura waan dhaabbattu sitti fakkaataa mana arabaa fuuldura dhaabbatte kan bilbila gorogoruu deemtu sanuu balleessuu deemte rabbiin isin haa balleessu. Keessattuu ijoolleen Oromoo jechuudha. Akkatti nama balleessan hin beekne waan takka isinirraa hin tolu isinitti. Waan takka xalabannee yoo uftaniyyuu akkuma waan biyya keessa jirtanii isin godha. Akkanatti olo dheerattu bilbila gurratti qabattanii makiinaa keessaa buutanii akkana isin godha. Iddoo jirtanis of ilaala, maalitti akka jirtanis of ilaala, maaliif akka biyyaa baatanis of ilaala. Hin balleessina ijoollee mana kontiraataa keessaati. Yoo isiniif tole gorsaa dalagadhu biyya keetti galii jedhiitu gaarummaa isa kamitti badii jettee gorsitaati. Sila itti fayyadamtee kaatee akka sareetti gadi ishee gatta. Akka namaattu kabajaa hin gootuufi balleessite kaatee ko torbaan sadii yookaan torbaan lama duukaa jiraatte gad darbattee kabiraa fuuta barati. Ati immoo yaa obboleettii ko waaniif biyyaa baate beeki. Biyya keessaa irri ibee biyyaan baane suuraa iddootti kaatu abdee biyyaa hin baane. Biyya keenya keessa wanti hundumtuu ni jira. Bakka itti suuraa ka'anis ni jira, bakka itti bashannananis ni jira. Kanatti biyyaa baate of milkeessuuf maatii kee milkeessuuf biyyaa baate adabadhuutu manuma madaamii keessatti tolta achuma taa'i. Yoo baduu barbaadde immoo bilbiluma kee bichaa fudhadhuu tosa tatta'ii ba'i. Bututtuu guurtee hin badiin. Du'aaf wal dabarsitanii hin kennina. Ifamni ta'ee ta'uu baate yoo adda baaftanii hin beektani. Ifamni yoo ganaa ji'a kanaan booddee waliin isaa yoo kan beekamu kan amma kana mana kontiraataatti baasuuf waliif gadi xul jettan. Hundumaaf iyyuu rabbiin isinaa eegu rabbii gaditti of eeggadha bakka jirtanitti ijoollee mana kontiraataa jirtan hin balleessina. Yoo isinii dandahame gorsaa ijoollee ala keessaa rakkataa jirtu waan nyaattu abdii waan uddu abdii waan uffattu abdii mana ijaasaa keessatti tortoraa jirtu isaaniin gargaaraa isaaniin jajjabeessaa warruma balleessitan sana tolcha. Ijoolleen baddee hin jirre ijoollee mana madaamii keessa jirtu hin sossobiinaas hin balleessin rabbiif jedhaatu jechuudha. Of ilaala ijoolleen keenya. Hundumaaf waaqayyo isinaa eegu. Ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baatu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa. Ani nagaa kootii sinis baga nagaanaa taatan jecha egaa kaarra viidiyoo xiqqoo takka qabadhee dhufeera. Hanga dhumaatti na waliin ta'an affeerraa kootii akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taata sabskraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Har'a immoo maal qabattee dhuftee siifaniin jechuun keessan hin oolu. Akkuma viidiyoo duraa irratti dhageessanitti ijoolleen keenya shamarranii wantoota baataniif yeroo baatanis hin wallaaltani. Maaliif akka baatanis yeroo tokko hin wallaaltani. Keessattuu ijoolleen akkuma mucoon jettu nama lamaan hojjettanii waan baay'eetu jira wanta nama lamaa kanallee jechuudha. Garuu ati yeroo akkas taatu maaltu sitti dhaga'amame? Fakkeenyaaf ati hojjettee of jijjiiruudhaaf biyya ormaatii baate. Garuu immoo ati dhiirri yookiis janajjanee maal jettee yoo kaatee immoo baatee baddee yeroo baduuf deemtu san qabamtee immoo akkas mana hidhaa kana galtu maaltu sitti dhaga'ama dhugaa waaqa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Hayi shamarran keenya dhugaa rabbi. Obboleettiin keenya tokko Dubaay keessatti jechuudha. Kun ijoolleen dhiirallee akkuma sagalee mucayyoo dhageessan irratti Dubaay keessatti jechuudha. Wanti kun kan raawwate sarratanyaa lamaan hojjetuu turanii nama lamaan hojjechaa turan. Nama lamaan keessaa nama lama keessaa takka baduu barbaaddeeti. Takka baduu barbaadde baddee dhiira wajjiniin yookiin deemuudhaaf barbaadde jechuudha. Dhiifama jidduudhaan abdii sana rabbashee osoo nama lolaa hojjetamu takka baduuf taate achi kafana peestaalii waan humatti gugguuratte osoo isheen baduuf deemtu akka carraa ta'e immoo
sawwaaqni yookiin immoo ijoolleen keenya dhiiraa Oromooti jechuudha. Isaa fuudhuu fi mucayyoo tana karraafootti dhaabatee mucaan ishee fuudhu sun immoo moobaayilii goroggoraa ture. Innaa osoo moobaayilii goroggoraa turu innaa mucaan ishee fuudhuu fi ta'u karra dura dhaabatee moobaayilii goroggora ture. Yaa namni keenya biyya keenya fakkaata biyya keenyatti fakkaate ta'uun oolu akka kaameraa madadeen alaa fi keessa ta'ee ala ta'ee deemsee katamaa keessa illee amma akka duraanii moti kaameratu jira jechuudha. Kaameraa si qaba bakka hundattuu jechuudha. Waan badaa hojjette yookiin yakka tokko yoo hojjette kaameraa si qaba jechuudha. Innaa amma mucaa sun hin beekne waan ta'eef inni akkasumatti jira. Saniin booda sarratanyaan lamaan jiru waan ta'eef kan badu hedduu sani takka immoo kan manatti hafte suni dhaxxee yoo laaltu kiisii jechuun peestaaliiwwan isheen kafana keessa naxxisan yoo laaltu kafana mucayyoo isheetu keessa jira. Kafana isaanii jechuudha. Kachumaan dhaxxee madaamii isheetti himte jechuudha. Madaamii isheetti himtee gaafa jettu madaamin ishee immoo oggasuma bilbiltee abbaa manaa ishee poolisiidha itti himtee jechuudha. Itti himtee abbaa manaa poolisii ishee akkuma nama kaameraan hin beektan namni kaameraa qabu manaa qabu akkuma waan bira jirtuutti silaala oggasuma ilaalanii mucaa sunis qilinxoo seenee mucayyoon sunis qilinxoo seente jechuudha. Isaan lachuuyyuu yakka hojjeta waan ta'eef oggasuma qabamanii mucayyoo sunis hojii ishee hojjettee yookiin baddeen hojjenne hojii mana isaan hojjenne mucaa sunis dalagaa isaan qabanne akkasitti isaan lachuu qilinxoo galanii jechuudha. Laala waan ijoolleen keenya wal gochaa jirtu jechuudha. Mee maaltu kana fide? Isheen achi teechee dalagattullee osoo dalagattee waan kanarra gahuu hin dandeessu. Inni immoo waan hin taane nama ijoollee akkas baasu kana dhiisee osoo hanga kana waan ofii isaatti yookiin nama achi fuudhee as fuudhee dalagatee eeyyen waan bareedudha. Wanti ijoollee keenya gochaa jiran baga isaan qaba. Tan baddu sanis baga qabame mucaa sunis baga qabame jechuudha. Isaan lachuu yommuu qilinxoo seenanii jiran. Hidhamanii jiranii jechuudha. Hidhaatti galanii jiru jechuudha. Ofumaa fidhaa ol seessisan. Ofumaa waan ta'an dalagan. Innaa kanaafiyyuu ijoollee kanarraa barnoota hin fudhattu jedheeti yaada. Warroonni baduudhaaf karoora qabdanii jirtanii adaraa keechan hin badinaa. Adaraa keecha yoo si ta'uu baate mana qayyaradhu. Bakka mana hanga 3 qayyarachuu hin dandeessa. Mana hanga 3 qayyarachuu hin dandeessa jechuudha. Mana hanga 3 gizee hundumaayyuu qayyarachuu hin dandeessa. Kanaan boodatti immoo badeetiin hojjedhaa yookiin immoo birrii guddaadhaan badee hojjedha yoo jette lubbuu tee dhabdaa jechuudha. Ofiifuu lubbuu teetu hin dhabda. Innaa ijoolleen sun hundi isaaniitu lachuu jechuudha hidhamanii jiru jechuudha. Garuu kun hin barbaachisu wantoota akkanarraa of eeggaa isiniin jedha obboloota koo. Ijoolleen kun amma keessattuu ijoolleen Dubaay keessa jiranii akkasuma immoo ijoolleen Saawudii keessa jiranii ijoollee akkasiiti kan basirratti badaa jiranii akkasuma badanii hojjetan jechuudha. Yoo si ta'uu baate obboleetti koo biyya gali bakka biyya kee gali malee sa'aatii kanatti baddee yoo nan hojjedhaa yoo jette akka yeroo duraanitii miti hojiin hin jiru. Hojiin siruma hin jiru. Garuu Dubaay keessattis hin dhagaa jirra. Waanuma miidiyaa irratti dhageenyu akkasuma waanuma ijoollee irraas dhagaa jirru. Ijoollee mana jaazaa akkas jiranii dhagaa jirru jechuudha. Anumti ijoollee Dubaay jirtu irraas dhagaa jira. Ijoollee Saawudii keessa jirtu irraas dhagaa jira. Hojiin hin jiru. Amma Saawudii fa'aa duraan hin dhabamu hojiin. Amma sirriitti hin jiru baay'inaan hin jiru jechuudha. Hin jiru akka gizee duraanii sanii miti darbee ishiidhayyuu birri 1000 takkaafaa 500 kuma takka isaaniyyuu baay'ee hin hojjisiisan jechuudha. Maaliif amma biyyoonni hunduu banamee jira rakkasa jechuudha. Itoophiyaan keenya sirii rakkasa du'aadha jechuudha. Isaa fidachuu qaban jechuudha. Kanaafiyyuu hojiin hin jiru. Bakkuma jirta sanitti taa'atii hojjedhaa keessattuu amma ijoolleen addisii dhufe kun badiisa guddata waanuma baanii birrii akka duraanii 2000 hojjennaa minaamina jettan hin jiru jechuudha. Amma jala sararamee jira jechuudha hin jiru ishee. Kanaafiyyuu manuma daamii keessanii hojjedhaa hanguma amala keessan tolfadhaati achuma hojjedhaa isin jedha akka dhaamsa kootitti kana baddee ganaa qabamtee hidhamtee kanarra bakka akkuma takka manuma san keessa hojjette isatu siif faayidaa guddaa qasii qabasin jedha. Hordoftoota kiyya har'aa wanti qabadhee dhufe isa kana gaafii fi qeeqa yaada yoo kan qabaattan ta'e immoo
Komentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf ijoollee keenya daraa isiniin jechuu jaaladha. Wanta biraa wanta isiniin jedhuun qabu akkuma banne bicha baddanii waan ta'an irraa akka hin buune jechuudha. Dhugaa amma kun ijoollee sun hidhamanii maaltu isaan baasuu danda'a? Ana akkasi barni isiniif gala jedhee yaada. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa akkasuma warroonni chaanaala kiyyaaf maatiin taane subscribe gochuudhaan maatiin nu ta'a hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti. Kanumaan turtii gaarii isiniin jedha. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa hunda keessanuu isiniin jaaladha isiniin kabaja.